gonkumaa haala ammaa kana laaltee abdiin kutatin ammallee irra deebi'ee abdiin kutatin. Lammiin chaayinaa sooressi addunyaa abbaan qabeenyaa Alibaabaa Jaakmaan gaaf tokko yeroo seenaa isaa himu akkas jeeti ture. Yeroo sadiin barnoota kiyya kolleejii qofe yeroo 30 ol beeksisa hojii bahe qacarreef iyyannoo galfadheetiin hundaa'uu qofe. Yeroo dhaabbanni KFC jedhamu biyya chaayinaa dhufetti namoota 24 hojiidhaaf dorgoman keessaa kan osoon dabrin kophatti hafe ana qofaa ja'a. Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment akkuma barametti qophii keenya ilaalchaa fi jireenya jijjiiruu irratti xiyyeeffatu kan isin torbaanitti hawwiin eegaa turtan qophii Forex Inspire qabannee dhufnee jira. Qophii keenya waa'ee kufaatii jireenya ilma namaa keessatti nama mudatu irratti xiyyeeffanna. Keessattuu jidduu kana barattoonni kutaa 12ffaa hedduun kufuudhaan wal qabatee namoonni hedduun abdii murachuu fi miirri kufaatii akka ittiin dhagahamneef seenaalee namoota eega kufan booda kaanii milkaa'anii hedduu qabannee isinii dhufnee jirra. Hanga dhuma sagantichatti nu faana turan afeerraa jeenyitan kabajaati Ambirraa Jamaali. Jalqaba irratti kufaatii jechuun bakka kufanitti hafuudha malee kufanii ka'uu mataan isaattuu milkaa'ina guddaa ta'uu hubachuun hedduu barbaachisaadha. Obboleessa kiyya obboleettii tiyya ati qormaata kutaa 12ffaatiin kufe jettee haaraa jirtaami. Dhugaadha waggaa hedduu lafaanii kufuun nama aarsuu mala. Garuu ati yoo kufuu kee amantee bakkuma kufte sanitti hafte malee yoo dhidhiittattee kaatee kufaatiin kee har'aa kun jalqabbii milkaa'ina birootiif ta'a beeke. Roobert Kiyoosaak dureessota Ameerikaa keessaa isa tokko. Garuu Roobert yaalii investimentiitiin yeroo hedduu nama kasaareedha. Kufaatii meeqa booda milkaa'eef. Toomaas Edison ampoolii elektirikaa hojjechuuf yeroo 1999 yaalee kufeetii yeroo 1000 irratti nama milkaa'eedha. Abrahaam Lincoln pirezidaantii Ameerikaa ta'uuf waggaa 22ffaa isarraa eegalee dorgomee moo'amaa umrii isaa waggaa 52ffaa irratti pirezidaantii Ameerikaa ta'e. Isaan kunii fi kanneen biroo obsumaan irra deddeebi'an malee waan kufaniif karooraa fi galma isaanii hin jijjiirre. Kanaafuu abdii kutachuutti wanti si oofu diina kee isa karatti si hambisuu barbaadu qofa akka ta'etti qofa qabaadhu. Hin gowwoomin obboleessa kiyyaa obboleettii tiyyaa waahillee amanamaan rabbiin gaditti karoora kee akka ta'e hubachuudhaan yoo kuftellee gadin dhiisinii wajjin kofiitii ka'i. Risaan shimbirroota sanyii isaa keessaa umrii dheeraa jiraachuudhaan beekama. Hanga waggaa 120tti jiraachuu danda'a jedhan qorattoonni. Garuu umrii kana bira gahuudhaaf rakkoo fi gidiraa hamtuu keessa dabreetii achi gaha. Umriin isaa yeroo 50 gahu fiixeen afaan isaa qaramaan sun dadhabaatti dhufa. Baalliin isaa ciccimoon sun lallaafaniitii bararuu dadhaba. Qeensi isaa qara eeboo fakkaatuu fi re'ee lafaa qunxuuxee fuudhu sun ni caccaba. Egaa risaan gaafa umrii kanarra ga'e filannoo lama qofa qaba. Tokkoffaan du'uudha. Inni lammaffaa ammoo adeemsa jijjiiramaa abdii kutachiisaa keessa bahee of haaromsuudha. Adeemsa kun ammoo guyyoota 150 yookaan ji'a 5 guutuudha itti fudhata. Adeemsa kana keessatti risaan gara tulluu ol kaatti ol baheetii qara afaan isaatii fi baallii gofla isaa ofirraa caccabsuudhaan jireenya gadadoo fi dhiphinaa hedduu keessa dabra. Nyaata nyaachuu hin danda'u, bararuu hin danda'u, gofla hin qabu. Aduu fi rooba dandamachuullee gonkumaa hin danda'u. Garuu ji'oota muraasa booda baallii goflaa haarawaa, afaan haarawaa fi qeensa haarawaa biqilchuu jalqaba. San booda risaan samii keessa bararuu fi mootii shimbirrootaa san ta'utti deebi'ee waggoota dabalataa 50 jiraata. Agartee obboleessa kiyyaa obboleettii tiyyaa jiraachuudhaaf rakkinaa fi gadadoo keessa jiru keessaa bahuudhaaf kufuun waanuma jiru. Harka osoo hin kennine kufanii ka'uun ammoo hunda caalaa barbaachisaadha. Akkasumas yaadannoo badaa gaarii hin taane kaleessa keessa turre keessaa bahuun barbaachisaadha. Yeroo tokko tokko waan keessa jirru keessaa waan baanu nutti hin fakkaatu. Abdii kutannaa cimaa keessa galla namnis rabbiinis nun baasu jenneeti amanna. Garuu ammallee abdii guddaatu jira. Carraa haarawaatu jira. Risaan waggaa 50tti murtii lubbuu oolchuu fi jireenya hambisuu erga murteessee nuti maaliif dadhabna?
Daandii haarawaa fi jireenya haarawaa fuuldura kee jiru yoo barbaadde bakka kuftee dhidhiittatullee ka'ii rabbilleen yeroo sanatti gargaara. Sammuu kee sirriitti banii akka risaa sanitti bararuu dandeessa. Yeroo roobni roobu shimbirroon hundi gochuu isaanitti galan. Risaan garuu gara samitti ol qajeelati rooba roobuu ol dabree if jalatti gallaala. Rakkoon roobni fide shimbirroota hundumaafuu rakkoo haa ta'u malee ilaalchi isaan rakkoo mudate irratti qaban garuu garagara. Ilmi namaatis akkasumaatii quba qabaadhu. Osoo waan meeqaaf abdatamtu haala ammaa agartu kanatti amantee karaa irratti kuftee nafin. Dhugaan siif immoo obboleessa kiyyaa obboleettii tiyyaa ati ammallee wilii daraaraadha. Ati kana booda firii hedduu godhatta. Balballi milkaa'inaa hedduun siif banamaati jira. Gonkumaa haala ammaa kana laaltee abdiin kutatin ammallee irra deebi'ee abdiin kutatin. Lammiin Chaayinaa sooressi addunyaa abbaan qabeenyaa Alibaabaa Jaakmaan gaaf tokko yeroo seenaa isaa himu akkas jeeti ture. Yeroo sadiin barnoota kiyya kolleejii qofe yeroo 30 ol beeksisa hojii bahe qacarreef iyyannoo galfadheetiin hundaa'uu qofe. Yeroo dhaabbanni KFC jedhamu biyya Chaayinaa dhufetti namoota 24 hojiidhaaf dorgoman keessaa kan osoon dabrin kophatti hafe ana qofaa ja'a. Humna waraanaa Chaayinaatti poolisii tahee qacaramuuf namoota 5 dorgomne keessaa ana qofa fudhachuu didan. Yuunivarsiitii Harvarditti deebi'ee seenuudhaaf yeroo 10 ol iyyata galfadhee yeroo 4 na fudhachuu didan ja'a Jaakmaan hundeessaa fi abbaan qabeenyaa marsariitii beekamaa Chaayinaa Alibaabaa. Namni seenaa isaa keessatti qofaatii dila kana nutti himaa jiru kun eenyu ni beektaa? Akka Forbes baasetti Jaakmaan yeroo ammaa qabeenya doolaara biliyoona 34.5 qaba. Dureessota gurguddaa Chaayinaa keessaa sadarkaa 5ffarra kan jiru yeroo ta'u akka addunyaatti sadarkaa 25ffarra jira. Seenaa kanarraa maaltu siif galame ammaati? Abdii hin kutatin carraa fuuldura kee jiruuf of qopheessi. Qofaatiin ka'umsa milkaa'ina kee itti aanu waan ta'eef jabaadhu. Qofaatiin gonkumaa cimina sammuu keetiin ibsu. Karaa itti wanni ati hojjechaa turte ittiin siif milkaa'uu dide ittiin bartu malee. Toomaas Edison yeroo 1999 yaalee dadhabee yeroo 1000 irratti tolchuu isaa yeroo ibsu ani hin kufne karaa ittiin elektirikiin ifuu hin dandeenye 1999 baree malee jeeti dubbata. Ati hoo abdii kutannaa fi gadda kana keessaa baatee of jijjiiruuf qophooytee jirta? Na dhageessaa obboleessa kiyyaa obboleettii tiyyaa haalli arraa kun hin amanamu. Arra kuftee jechuun boru hin milkeessu jechuu miti. Arra hiyyeessa yoo taate boru abbaa qabeenyaa taata. Arra miila qullaa deemte yoo ta'e boru kophee bira dabartee makiinaa jijjiirtee oofuu dandeessa. Arra gaafa namoonni sitti qoflan yoo boochellee boru yeroo namoonni booyan qofluuf jirta. Kanaafuu haala keessa jirtutti gammadi. Wal'aansoo qabi moo'ichi nama wal'aansoo qabu bira jira. Moo'ichi guddaan ammoo aarii fi danfaan osoo hin taane gara obsaatii ni argama. Kanaafuu abdii kutuu caalaa obsa uffachuun dawaa milkaa'ina keetiiti. Abdii hin kutatin bakka kuftee ka'i. Egaa kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment qophiin keenya har'aaf qabannee dhiyaanne kanan gaammaa hordofaa turtan kana fakkaata. Qophii keenya Forex Inspire biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.